Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii baga ayyaana Faasikaa bara 2018 nagaan geessan. Ayyaana Faasikaa bara kana sababeeffachuudhaan immoo bakka wayii jirra. Egaa nutis Adaamaarraa kaanee magaalaa Amboo keessatti mana barumsaa ifa borii bultee addaa sadarkaa lammaffaa Ambootti argamneeti kan itti jirru. Egaa ijoollee waa malee iddoo kana nuuni. Oolmaan ijoollee guyyaa ayyaanaa maal fakkaataa barattootas keessa jiran kan jedhu yaafachuudhaaf gara kana dhufnee jirra. Eeyyee nutis amma in seenaa garuu seenuudhaan dura manni barumsaa kun mana barumsaa barattoonni qaqqaxalee akka biyyaatti itti baratanidha. Kanaaf seera mataa isaanii qabu. Sun immoo maanni namni kamiyyuu yuunifoormii malee seenuu hin danda'amudhaani. Nuti seennee yuunifoormii kaawwanneet ijoollee kana wajjin guyyaa har'aa ayyaana Faasikaa bara kanaa dabarsuuf jechaa jirra. Egaa nuti deemnee uffata dambii ni uffanna yookaan yuunifoormii uffanneetu deemnee ijoolleen immoo guyyaa ayyaanaa haala kamiin dabarsu kan jedhu immoo deemnee simbiraan keenya. Kanaaf filannoon keessan chaanaalii keessan OBN ni gaammee ta'uu isiniin jenna nu waliin tura. Baay'ee bareeddee jirta. Asii nu baay'ee sirraa bareeda. Maal ani yeroodhuma durii yeroo barachaa turre yaadadhe yuunifoormii isaanii baay'ee nama bareecha. Mooraa kana keessa socho'uudhaaf seerriin jira. Sana immoo akkuma barataatti yuunifoormii isaanii uffannee isaan fakkaannee terrasaa wajjin ooluuf kan jennu jijjiirrannee dhufnee uffata keenya. Baga nagaan dhuftanii jijjiirannee dhufnee uffata. Amma kunoo barattoota tokko fakkaatanii jirtu. Baay'ee bareeda. Namoonni mooraa kanaa dargaggoonni mooraa kanaa akkanatti uffata kan uffatanii baay'ee bareedaniiti kan isaan baratanii. Tole. Isinillee isaan fakkaatanii jirtu. Amma immoo dhannee isaan dubbisuu dandeenya. Har'a si waliin dabarsuuf jechaa jirra. Guyyaa ayyaanaa si waliin ooluudhaaf dhufne. Tolemee jalqaba ijoolleen karaa chaanaalee OBN gaammee nu daawwachaa jiru. Eenyu isaanii maal hojjetu waliin barruu nuun jechaa jiru. Faadhaa baga nagaan dhuftanii. Ani maqaan koo Barsiisaa Xannaa Faayisaa Gammadaan jedhama. Dura bu'aa mana barumsaa ifa booruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Ambooti. Manni barumsaa ifa booruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Amboo bara 2014 kan inni hundeeffame. Tole. Yeroo jalqabaatiif bara darbee qormaata biyyoolessaa kennisiisee jira. Kaayyoo manni barumsaa keenya hundaa'eef hooggantoota ciccimoo, daldaltoota ciccimoo, barattoota qaxalee addunyaa kanarratti dorgomuu danda'anii fi egeree uummata Oromoo kanneen fuudhanii deemuu danda'an horachuudha. Kanaafis bara darbee yeroo jalqabaaf qormaata biyyoolessaa kennine barattoonni keenya hedduun isaanii qabxii olaanaatiin darbanii barataan saayinsii hawaasaa tokko immoo akkuma guutummaa Itoophiyaatti iyyuu barattoota qoraman keessaa qabxii olaanaa fidee jira. Kanadha. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Barattoota qaxaleetas jira. Egaa guyyaan irraa guyyaa ayyaanaa kabajaati kan itti jirru. Mee ayyaanni mooraa kana keessatti akkamitti kabajamaa ijoolleen akkamitti dabarsu maatii biraa baanii isin bira dhufanii jiru kanarratti. Tole. Egaan ayyaana nuti ayyaanota gurguddoo kan musliimaas kan kiristaanas barattoota keenya wajjin ni kabajna. Waan mana maatiitti ta'u kamiyyuu asitti hin ta'a. Abbaan haati obbolaan nudha. Haala kanaatiin ijoollee keenya akka mana isaanii maatii isaanii yaadnee maatii taanee duukaa dabarsina jechuudha. Mooraansa baay'ee bareeda. Baay'ee miidhagaadha. Baay'ee bal'aadha fi barattoonnis yeroo boqonnaa isaanii bakkeewwan adda addaatti haara galfatu. Bakka baay'ee bareedaadha. Qilleensi isaa baay'ee nama hawwata. Ijoolleen naamusa qabu. Mooraa kana keessatti sagaleen hin dhagahamu. Bakka kamittuu bashannanuun, bakka kamittuu waliin haasa'uun, taphachuun, yaada wal jijjiiruun, dubbisuun itti danda'amudha. Dhuguma. Barattoonni kun immoo barattoota qaqqaxaleedha akkuma biyyaatti iyyuu waan ta'aniif barattoota naamusa qabeeyyiidhaan beekamoodha. Dhugaadha. Akkuma argine egaa mooraa mana barumsaa ifa booruu bultii addaa Amboo sadarkaa lammaffaan kun baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma argine naannoo magariisadha. Beesillee ijoolleen iddoo barbaadan ta'anii dubbisuu akka danda'anitti kan inni hojjetame. Doormii dhiirotaa gara kaminnaan gara kanaa naan jedhaniiru. Tole anis gaafadheera. Doormiin shamarranii hunnaan eessa naan asiin naan jedhanii amma ka gara atis gara doormii dhiirotaa isaan fakkaatteetta. Mooraa kana keessatti wanti adda nama taasisu hundumtuu yuunifoormii kaawwatee deema. Uffata dambii uffataa kun immoo maanni mana barumsaa kana seennaan namni hundumtuu uffata dambii kanaan beekama waan ta'eef dhalatee yoo ba'e uffata dambii kana uffata. Guyyaa ayyaanaallee haaluma kanaan kabaju amma kan nutis doormii deemne ijoolleen kun oolteen isaanii maal fakkaata waliin bultii isaanii keessatti yaada akkamitti wal jijjiiru wal danda'anii akkamitti jiraatu yoo beela'anoo akkam godhu erga maatii biraa dhufanii immoo haala kamiin waliin jiraatu kan jedhu ani gara doormii shamarranii deeme ati immoo gara doormii dhiiraa deemte turtii waliin kan taasisnu ta'a. Egaa ijoollee warri dhiirotaa kutaa ciisichaa isaanii biratti na eegaa jiru. Kanaaf achiin deemaa. Jedhi guyyaan immoo guyyaa ayyaanaati. Ijoolleen immoo karaa chaanaalii isaanii OBN gaammee qophii isaanii daawwatanii anis deemaan jira deebinee wal agarra. Deebinee wal agarra. Nagaan tura.
Kam jirtu? Kamisi. Naguma. Kamisi. Naguma. Kam jirtu? Naguma. Kamisi. Nagaadha. Baga keessan ka? Egaa guyyaarraa oolteen bulteen keessan maal fakkaata kan jedhuu fi isin daawwachuudhaaf gara kanatti dhufeera. Akkuma kanallee ijoolleen bor carraa argatanii mana barumsaa kana keessatti baratan immoo isinirraa muuxannoo akkamii fudhachuu qabu ammaa kaasanii maal qophaa'uu qabu kan jedhugaa ijoollee barsiisuudhaaf gara kana dhufneerraa gara kutaa ciisicha keessanii hungaan doormii keessan ilaaluu barbaadeen dhufe. Tole deemuu dandeenya. Baay'ee namatti tola. Ijoollee argitanii egaa mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Amboo keessatti argamneerra. Maaliif bultii addaa jedhame beektu ijoollee? Ijoolleen as bulanii as jiraatanii waan barataniifitu bultii addaati kan inni jedhame jechuudha. Egaa ijoollee doormii isaanii yookaan iddoo ciisichaa isaanii keessatti argamneerra. Mee haalli waliin jireenya doormii isaanii immoo maal fakkaata kan jedhu immoo simbiraan keenya. Egaa ijoollee irra deebinee baga ayyaana Faasikaa bara 2018 nagaan geessanis niin jenna. Akkuma jalqaba isinitti himne amma immoo bakka doormii shamarranii yookiin bakka bulmaata isaaniitti kan jirru. Isaanis doormii kana keessatti bakka garaagaraatii walitti dhufu jalqabarraa aanaalee yookiin godina garaagaraatii jechuudha. Barnoota isaanii kutaa 8ffaa xumuranii kutaa 9ffaa dorgommii isaaniif bahe ulaagaa isaa guutanii dorgomanitti qabxii fidaniin as galuu jechuudha. Asitti immoo haala kamii waliin jiraatu bakka garaagaraatii afaan tokko aadaa tokko haa qabaatan malee doormii keessatti amala walii danda'anii yeroo ayyaanaa haala kamii waliin dabarsu akkamitti wal gaafatu yoo beela'an akkamitti wal hubatuu fi muuxannoo isaanii kan ijoollummaa gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadu maal gochaa immoo jiru afaanota meeqa beekuu fi waan baay'eedha isaan gaafachuuf kan jechaa jirru isinirraa kan eegamu chaanaalii keessan OBN Gaammee filannoo keessan godhatanii guyyaa Faasikaa bara 2018 nu waliin dabarsuudha nu waliin tura. Yeroo ammaa kana immoo gaa doormii barattoonni keessa jiraatan seenneeti kan nuti jirru. Egaa doormiin kun egaa seeraaf qajeelfama qaba. Mee ijoolleen doormii kana keessa jiraatan godinaalee Oromiyaa keessaa godina Shawaa Lixaa keessaati kan isaan dhufanii iddoo garaagaraatii dhufan jechuudha. Asitti maatii tokko ta'anii waliin jiraachaati kan isaan jirani. Egaa waliin jiraachuu bira darbii yeroo rakkinaa wal gargaaru akkasumas barnootatti illee waliin qayyabachuun illee ni jiraata jechuudha. Kanaaf mee doormii kana keessaa seera akkamiitu jira? Namoonni as keessa walii wajjin jiraatan immoo maal gochuu qabu kan jedhu isaanii ni gaafanna. Kanaaf ammayyuu nu hordofaa isiniin jecha mee dursa walaa barru. Tole, maqaan koo Alsan Taaddalaan jedhama. Kan inni dhufe asuma magaalaa Amboo Shawaa Lixaa kana keessaatidha. Kan inni dura barachaa ture mana barumsaa Adventist sadarkaa tokkoffaa amantii wajjin iddoo tokkotti barachaa turre. Maqaan kiyya Barataa Amantii Mindaa'in jedhama. Asuma jiraataa magaalaa Amboo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Adventist Amboorraan dhufe. Amma immoo mana barumsaa ifa boruu bultii adda sadarkaa lammaffaa keessatti barataa 11ffaa haadha. Maqaan koo Barataa Iyyaasuu Nagaasan jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu mana barumsaa Abdii Boroorraan dhufe. Amma immoo asuma mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa keessaa kutaa 11ffaa caambaradha jechuudha. Saamu'eel Guddataan jedhama. Kan irraa dhufe magaalum kana magaalaa Amboo mana barumsaa Sadallee Bareerraan dhufe. Amma immoo kanan barachaa jiru mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa Amboo keessatti barachaa jira. Maqaan koo Bilisummaa Baay'uu jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoorraa asitti kutaa 10ffaa baradha. Tole, mee atoo? Maqaan koo Barattuu Siifan Ayyalaan jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaarraati barattuu kutaa 10ffaa. Mee ati immoo? Ani maqaan koo Moikaa Ayyala jedhama. Ani kan dhufe godina Shawaa Lixaa magaalaa Hulataa mana barumsaa Hawwii Daandii Booruu jedhamurraan dhufe. Kutaa meeqa baratta? Kutaa 10ffaan baradha. Tole, isaan kun lamaan immoo wal fakkaatu waa isaaniin boodatti deebina meesinoo. Maqaan koo Yerusaalem Baay'uun jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu mana barumsaa Garbaa Gurraacha Lekka Sadiirraan dhufe. Mee ati sooduu qabadhuuti achumaan nutti. Maqaan koo Yerusaalem Baay'uun jedhama. Kanan dhufe magaalaa Garbaa Gurraacha mana barumsaa Lekka Sadiidha. Kutaa 11ffaan baradha jechuudha. Tole. Maqaan koo Nahundaa Xilaahuun jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Wallisoorraa mana barumsaa Beenoo Akaadaamiirraa yoo ta'u barattuu kutaa 10ffaati.
Maqaan koo Bilisummaa Ahmed jedhama. Kanan dhufee Finfinneerraadha. Kanan baradhu immoo kutaa 11ffaadha. Mee haalli waliin jireenya hawaasummaa maal fakkaata? Doormii kana keessatti haalli jiru mee akkamiin nutti himati? Haalli waliin jireenya keenya baay'ee gaariidha, namatti tola. Hundumti keenya jalqabaa kaafnee gaafa dhufnus aaraa walitti hin taane jechuudha. Egaa doormii yookaan iddoon ciisichaa kun egaa seera mataa isaatiiti kan inni qabu. Mee seera inni qabu eenyu nutti ta'e? Seeronni nuti ittiin bulluun jiru akka manni barumsaa nu baase jechuudha. Seeronni kunis immoo keeyyatoota 5 qaba. Keeyyatoota 5 keessaa tokkoffaa inni jalqabarra jiru qulqullina doormii irratti kan xiyyeeffatudha. Kunis immoo qulqullina kana keessaa namoonni arfan yookiin immoo nuti torbanitti R3 dirqama qulleessuu qabaachuudha. Inni dabaree adittu moo akkamitti? Dabareedhaan qulleessinaa jechuudha. Dabareedhaan taraa taraa qulleessinaan kan ta'udha. Inni lammaffaarra jiru immoo dhimma sooshaal miidiyaa fayyadamuu irrattidha. Namni tokko unlimited yookiin immoo kuufama daangaa hin qabne bitee sooshaal miidiyaa fayyadamuu irraa namni fayyadame seeraan kan adabamu ta'uusaa seera ittiin bulludha. Inni kan biraa immoo namni tokko innaa koolidarii yookiin immoo gidduu doormiiwwanii keessa deemu sagalee kan dhageessinu yookiin immoo callisaan keessa deemuu akka danda'udha. Inni kan biraa namni tokko barataan tokko yookiin hiriyoota isaa as keessa jiran faana walitti bu'iinsi yoo jiraate seeraan kan adeemsisaa kan ittiin bulludha jechuudha. Seera kana namni cabseedha. Namni cabse adabbii manni barumsaa baaseen kan adabamudha jechuudha. Yookiin warra fiduun ni jira akkasumas immoo kan mallatteessifamullee jiraachuu danda'a jechuudha. Akkuma balleessaan ni balleesseen jechuudha. Baay'ee namatti tola. Argitanii ijoollee as keessa seeratu jira. Jalqaba qulqullinaan eeggachuun dirqama isaanii alfanuuti jechuudha. Akkuma argitan ganama gaafa ka'an egaa siree isaanii afachuun dirqama. Lammaffaa immoo miidiyaa hawaasaa as keessatti kan ayyamameen ala fayyadamuu hin danda'amu jechuudha. Darbee immoo yoo as kana keessa deeman sagalee callisaa deemuu jechuudha. Maaliif namni biraan si rafuu danda'a waan ta'eef namni biraas jeequu danda'a waan ta'eef seerota kana eeguun dirqamaa jechuudha. Yoo walitti bu'an illee deemanii qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'atanii walitti bu'iinsa isaanii akka hiikan egaa nutti manitti kan isaan jiran. Yeroo sanii fi Yerusaalemidha. Qubee maqaa keessanis walitti dhiyaataadha. Ani amma sin bareera ati Yerusaalemitti sanii waan taateef. Mee mana keessatti maatii wajjin haalli keessan akkamii bifti keessa wal fakkaataadha. Isin lakkuudha waan taataniif waa balleessitanii wal jala dhokattanii hin beektanii balleessaa nama tokkotti yookiin dalagaa namni tokko dalagetti maatiin nama biraa adabeen beeku waa dhoksitanii hin beektanii mee kana nutti himaa. Dhugaa dubbachuudhaaf yooti yeroo baay'ee an kana balleessetti isheen reebamti. Otoo isheen balleessin anis jechuun isheen balleessitee anis reebamee beeka. Osoo isheen balleessin immoo ani balleessee isheen reebamtee beekte jechuudha. Mudannoon irraa fatamne keessaa inni tokko horii jira ture beelada inni eegna. Tokkoon bobbaasaa tokkommoo dhaqee fuudha. Dabareedhaan yeroo tokko immoo hojjumaan deemna. Hojjumaan immoo dhaqnee jechuun hojjumaan geessina. Hojjumaan immoo fuuna ture. Ani ganama yeroo geessu ijoolleen ana tuqanii ani isaan reebee jechuudha. Isaan reebnaan galgala yeroo ani isheetti hin himne. Akka inni ijoollee reebes itti hin himne homaayuun jenneen maatiidhaanis yeroo galgala deemtee fuutu ishee qabatanii akka malee jechuun badiin balleessinetti akka malee reebamte bu'aa dhufte ani yeroo isheen boossus achuun akka isaan rukutan isaan ijoolleen rukute jechuu ishee malee amala badu yeroo jettu akkan ittiin ani wal lolee galee nan beeka. Garuu immoo anatu akkas godheedha isheetti hin maaliif deebisanii na reebu maata. Tole. Isa kanadha. Shimaatoo mee waan nutti himtaate waan nutti himtuun dhabdu waan ta'eef mana barumsaa keessatti fa'aa barsiisonni fa'aa adda baasanii sin beeku taateen akkasii oome isheetti kenna. Qormaata immoo yeroo baay'ee iddoo wal fakkaataadha kan nu hidhamnu. Kilaasii garaagaraatti hoggaa qoramnu
iddoo wal fakkaataadha nama gaaffii kurnaffaa unani caaguutee yookiin haqeeme galche isheenis akkasuma yookiin immoo duwwaafa yoo galchitu iddoo wal fakkaataadha waan dhabneef walirraa hojjetan kan jedhaniin fa barsiisonni qabxiin irraa risanii beekanii jechuudha garuu kilaasii garaagaraatti qoramna. Wanta akkasii jira jechuudha mudannoo keenya keessa. Silaa bakka garaagaraatti barattu waan ta'eef dareen keessan gargaree akkamitti walirraa haa ture akkamitti ta'a? Ay ergasii barsiisonni itti himanii kilaasii garaagaraatti qoraman jedhanii itti himaniit jechuun qabxii keenya nu sirreessa jechuudha barsiisichi. Muuxannoon qabnurraa jechuun barumsa barachaati daldalaa ture jechuudha. Maddiitti wanta inni irraa fanne keessaa gaafa qormaata seensa galumsa asiitiif qoramuudhaaf deemnu qormaan yoo makkate hin beeknu ture nuti. Achumaan hoogganaan keenya dhufee meeshaalee biteen ture meeshaa gurguru gara qarshii 5,000 naamuna biteen gaaritti feessee isheen teessee gurgurtii ani immoo deemeen bita. Achumaan anaa bitee deebi'aa jiru Yerusaalem maal gootanii qormaanni boru qophiirra jirtu inni isin eegnaa. Siin maal hojjettu arras hojjechaa jirtanii nuun jedhee jechuudha. Qormaanni akka aarri akka musiitii meeshaa bitaa wadee boru ture qormaanni isa. Jimaata kan qoramnu immoo ficheetti achumaan maal hojjettu arras nuun jedhee nuti dubbatee jechuudha. Inni otoo inni dhufuu baatee dhageenyu ture namnis immoo nutti hin jiru namni bira. Achumaan dhufee waan itti fakkaanne bakka. Galgala sana qo'achuudhaaf hin dhaqqabnu. Jala bu'eera. Isa immoo ficheetti kan qoramnu bakka jechuun galgaluma sana kaanii maatitti gannee meeshaa binnee hundumayyuu maatitti gannee deemnee jechuudha. Gurguraa jenneen gannee gaafuma musii galgala makiinaa fichee qabannee fichee bullee bariituu saasaditti seennee qoramna ture. Qormaaticha qoramuuf homaayyuu qophiitu homaatoo san taasisiin gaayidii saniyyuu immoo galgala amma ta'e foormula malee qabannaa maatii malee naawna jennee gaayidii qabannee deemne ture. Achitti immoo yeroo qabannee deemne sana ibsaan baddee turte halkan sana jechuudha. Homaayyuun dubbisne ture nyaatayyuu manatti ibsaan baddeetti waan ta'eef alaabaan nyaanne jechuudha. Sistariin immoo achitti baratti ture. Ishee biratti bulleet bariitu dhaqnee qorannee jechuudha. Homaayyuutuun dubbisiin experience jalqaba qabnu muuxannoo jalqaba ministiriitiin qoramne qophii tokko malee seensaasiif qoramne warreen baay'ee jechuun barattoota baay'ee ta'anii qoramne garuu callisaan keessaa nuti akkasitti hojii hojjechaati daldala maddiitti hojjechaati barachaati maal jennee otoo jirru carraan kun qaqqabe jechuudha. Kanaafiyyuu barattoonni barnoota isaaniitti cimanii barachuun gaarii yeroo boqonnaa isaanii fi waan danda'aniin immoo maatii isaanii gargaaruun akkuma jirutti ta'e of dagachuun sirrii akka hin taane jechuudha. Mudannoo fi muuxannoo isaanii irraa kan baratamu qophiin ayyaana Faasikaa bara 2018 barattoota mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa magaalaa Amboo keessatti argamutti simbiraan gahaa jirru akkuma tufeetti jira. Ammas immoo barattoonni kaan yeroo boqonnaa isaanii akkamitti akka dabarsan gara fuulduraattis maal ta'u akka barbaadan immoo isaan gaafannaa nu waliin tura. Yani gara fuulduraatti ammaaf barattuu kutaa kurnaffaati. Gara fuulduraatti immoo ammaaf soshaalii fi naachuraaliin filannee waggaa dhufutti filannee inni sar'umarraa kaanee waan nuti dubbisnu irratti bu'uureeffata jedhee yaada. Kanaaf isaan gara barnoota saayinsii hawaasaa yookiin soshaalii galee gara fuulduraatti abbaa seeraa ta'uun barbaada. Kanaafis immoo har'umarraa kaasee barnoota soshaalii irratti irra caala xiyyeeffadheen dubbisaa jira. Yeroo boqonnaa keenyas mana barnootaa kana keessatti waan baay'ee waan adda ta'e waan goonu miti. Hiriyootuma keenya waliin dabarsina. Inni kan biraa immoo afaanota biyya alaa manni barnootaa keenya afaanota biyya alaa 3 filannoodhaan barataan kamiyyuu filatee barachuu danda'a. Afaan kunis immoo gara fuulduraatti iskoolaarii yoo arganne biyyoota adda addaarra yeroo deemnetti akka nun dhibneef yookiin biyya sanatti jalqabarraa beezikii wayii qabannee deemne akka ittiin barnoota keenya gaggeessinuuf nu fayyada jedhee yaada. Gara fuulduraatti maal akka ta'u barbaaddu yoonaan jettanii ani duraan dursee akkuma isiniin jedhee dura kutaa 10ffaan jira kanaaf kutaa 11tti waan ta'eef naachuraalii fi sooshaaliin kan filatamu ani immoo kan galuun barbaadu naachuraaliidha maaliif gara fuulduraatti paayileetii ta'uun barbaada paayileetii ta'uuf immoo gara naachuraalii kanaa waan ta'eef gara naachuraalii kanaa fiiziksii keemistirii kanarratti cimeen hojjechuu barbaada.
barbaada. Inni kan biraa immoo akka gara fuulduratti waan ta'uu barbaadu irratti kan na jajjabeesse gumiiwwan adda addaan as keessa jiru. Gumiin akka gaadaa'oo gumii shamarranii baay'ee jira. Kan waggaa darbee hundaa'e keessaa tokko immoo gumii aviyeeshinii kan jedhamu jira. Gumiin aviyeeshinii irra caalaatti kan hojjetu kan naannoo barattoota gara fuulduratti paayileetii ta'uu barbaadan naannoo eerpoortii irratti wantoota akkasii irratti. Kanaafuu gumiin kuni ani gumii kana keessatti waan hirmaadhee fi wantoota adda addaa muuxannoo adda addaa nu barsiisu guyyaa torbanitti takka guyyaa tokko barsiisota adda addaa barsiisota maasmaa keessa jiranis barsiisota eerpoortuma keessatti hojjetan illee sagantaa nu qabaniitu akka bifa yoo danda'amu baate illee bifa onlaayiniitiin akka nu barsiisan carraa akkasii faan nu gochaa turanii sarratti baay'ee galateeffachuun barbaada. Inni biraa immoo ani kan jechuun barbaadu manni barumsaa kun waan baay'ee na barsiiseera. Maatii koorraa erga adda ba'een dhufe jalqaba maatii koorraa as yeroo otoo dhufin dura mana barumsaa ifa boru gaaf jedhanii bakka jiramtiire baay'ee galuufan hawwaa ture. Maaliif maatii koorraas adda ba'een beeku ani kan namarraa adda na taasisu mana barumsaa ifa boru galeen gaafan jalqabaas dhufuuf jedhu ani gaddine just jiramtiire bakka as gaafan galu fedhii baay'een qaba waan tureef erga asin galeetiidha malee xiqqoo haala jiru kana keessaa barummaa hammama mana haadhaa hin caalu mitiire garuu amma sana xiqqoo natti dhagahame malee garuu as keessa hiriyoonni na faana jiran ijoolleen dormii na faana galan akka obboleewwan kootti waan na gargaaraniif akka obboleewwan koos na dura ta'uu waan an barbaadu dhiphina malee waan isaan hin gaafadhuuf akka dhiphina tokko malee sodaa malee akka mana barumsaa kana keessan turuu na taasiseera. Akkasumas immoo wantoota adda addaa as keessa jira gumii malee wantoonni adda addaa akka jiimnaastikii bakka itti dubbisan bakka itti ispoortii hojjetan bakka itti kubbaa taphatan bakka itti baqa akkuma ishiin obboleettiin koo jette immoo afaanowwan adda addaa gara fuulduratti yoo nu fayyaduu danda'an kanneen akka afaan fireenchii chaayinizii afaan arabiikii faan nu barsiisuu dabalataanis jechuudha. Kanaafuu ani immoo as keessatti kanneen baradhaaf fakkeenyaaf chaayiniziin baradha. Chaayiniziin fedhii kootiin hangalee chaayiniziin baay'een jaalladhaan durumaa kaaseen iyyuu yeroo elementariin ture mana sin ture fiilmii isaan ilaaluu nan jaalladha ture. Kanaafan chaayinizii filadhee kanuma jechuu barbaada galatooma. Tolee ati immoo jalqaba barnoota kee akka iddoo kana geessuuf haala kamiin hordofaa turte? Naan elementarii ture. Achitti barsiisonni keenyas akka mana barumsa adventistii irraan dhufe adventistii walisoo isaan immoo nu duras barattoota hedduu waamaa fi asitti erguudhaan beekamu manni barumsichaa. Sababa kanaatiif dursaniit akka as dhufnu hin beeku nu qopheessaa turan qormaata adda addaa warqishiitii adda addaa nu kennuudhaan nu qopheessu turanii akka dhufnu hin beekna jennee waan hin qophoofna ture waan ta'eef. Maaltu sitti dhagahame gaafa dhuftees barattoota wajjin jiraachuu jalqabdu? Gammadeera natti toleera carraa barnootaa otoon achi jiraadhee akkas manneen barumsa dhuunfaa iskuulii argachuu dhiisuun dhabuu hin danda'a. Kanaafuu asitti carraa barumsaa hunda caala carraa barumsaa kan argachuu kootiin baay'ee gammadduudha. Tole ati immoo yeroo ayyaanaa addattiyyuu maatii irraa adda ba'uun kan namatti dhagahamu yeroo ayyaanaati maaliif ijoollummaa keessan irraa kaastanii akka kutaa 8 xumurtanitti maatii biratti ayyaana kabajaa taphachaa waan baay'ee dabarsitanii gaafa maatii irraa adda baatanii immoo asitti waliin dabarsuu ayyaana guyyaa ayyaanaa dabarsuun maal fakkaata turame? Dhugaa dubbachuun maatii irraa adda ba'uun xiqqoo ishii namatti dhagahamuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee keessaayyuu yeroo jalqaba mooraa kana dhufnu xiqqoo ishii natti ulfaatee ture ana. Haa ta'uyyuu malee hiriyoonni na wajjin jiranis akka obbolaatti wal jajjabeessuudhaan haala achitti bara jechuudha. Yeroo ayyaanaas immoo barsiisonni keenyas hojjettoonni mooraa mana barnootaa akkasumas immoo hooggantoonni illee nu wajjin ta'anii akka haadhaatti akka abbaatti barattoonnis immoo akka obbolaatti wanta waliin kabajnuuf hagas maranitti dhagahamu jechuun haala gammadaa jechuun gammachuudhaan dabarsinaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee natti tola jechuudha yeroo kamiyyuutti mooraa kana seenu kootti jechuudha. Daa'imummaa kootii kaasee kan dhadhee guddaa achuma magaalaa Walisootti maatii koo fi mucaa jalqabaati. Kanaafuu maatiin koo sirriidhumatti na guddisaniiru jechuudha. Maaliif obbolaa hangafaa ilaalee osoo hin taane manni barumsaatti baradhillee ana ishee har'a jirtu kanaaf buurri koo achidha jedhee yaada. Barataa tokkoof
barumsa akkuma barbaachisu naamusni illee waan ta'eef murteessaadha. Kanaaf naamusaanis akka sirriitti jabaannuuf karaa hundumaanuu kallattii hundumaanuu akka sirriitti jabaannu taasiseera jechuudha. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaatti baradhe jechuudha. Akkasumas kutaa 8ffaatti qormaata qoramee carraa mooraa kana seenu argadhee dhufeera. Kanaafis baay'ee itti gammadaa jechuudha. Maaliif mooraan kun bakka itti galaa jireenya isaatiif kaawwatee bahudha jechuudha. Maaliif karaa hundumaan karaa hedduu muuxannoo itti argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif yeroo jalqabaatiif maatirraa adda baanii deemna waan ta'eef of gorsuu akkasumas immoo of to'achuu ofitti amanamummaa qabaachuu akkasumas naamusaan illee barnootaan illee karaa hundumaan muuxannoo gaarii akka qabaannu taasiseera jechuudha. Mooraan kuni mudannoo baay'ee hin qabu. Mudannoo baay'ee nama kofalchiisus miti. Garuu tarii nama barsiisuu danda'a kan hin jedhu. Waggaa dhuma darbe yommuu kutaa 9 baradhu qormaata faayinaalii qoramna turre. Guyyaa jalqabaati qormaata maatii dhaqamna turre. Ganama qoramee saa booda ani saa 9 seeyyu garuu qormaan saa 8 ture jechuudha. Sana booda mana dubbisaa keessatti dubbisaa tureyyuu barattoonni waggaa saa 8 ta'uu deemanii jechuudha iddoo qormaataa jechuudha. Ani garuu saa 9 se'ee hin baane mana dubbisaa keessaa waggaan ol jedhee ilaalu barattoota nan argaa garuu barattoonni kutaa 12ffaa barumsi cufamee dubbisaa tura waan ta'aniif isaan nan arga jechuudha. Ani immoo warra keetii seeti. Warra kootiin seen. Sana booda barataan 12ffaa tokko sa'aatiin hin geenye jennaan lakki ganaadha miin jedhe. Lakki barattoonni waggaa deeman argiran an jedhe. Sana booda baay'ee na waanan tureef qalama qofan qabadhee bahee waggaan achi ga'u qormaanni maatiidha waan ta'an irratti jedhullee qabadhee dhandhe jechuudha. Sana booda barsaan luukii waraqata barbaadee barattoota irraa fuudhinaa kenne sa'aatii 2 kenname waan ta'eef yeroo sana keessatti hojjedhee xumuraaf yaalee hin jira. Kanaaf baay'ee mudannoo nama kolchistoo baatuuf irraa barachuu dandeenya jechuudha. Maaliif wanta kamiyyuu dursinee waa'ee wanta sanaa odeeffannoo qabaachuu qabna jechuudha. Maaliif tooni dura sa'aatii meeqatti jedhee gaafadheera ta'ee jechuun naasurraa kan keessi qormaata maatiidha waan ta'eef hojjechuun xiqqoo ishii ture. Kanaafuu barnoota ta'a jedhee wanti yaadu kanuma. Yeroo jalqaba gara mana barumsaa kana dhufnu jechuun kutaa 9 gaafa jalqaba dhufu sodaannee turre jechuun ayyaana waan gara manaa galuyyuu nutti fakkaata ture garuu asumatti kabajna jechuun haalli kabaja isaa xiqqoo addadha. Maaliif amma fakkeenyaaf manoota jiraanne ayyaana kanuma keenya kabajna malee amma asitti ayyaana faasikaas ta'ee gannaas ta'ee ayyaana kamuu gaafa ijoolleen hordoftoota amantaa kiristaanaa gaafa isaan kabajanii nus isaan faana kabajnaa jechuudha hojjanne. Kanaafuu kun immoo obbolummaa agarsiisa jechuun qofummaa nutti dhaga'ameen beeku jechuudha. Gaafa ayyaana keenyaas isaanis nu wajjin nu faana jechuun mana barumsaa kanatti sagantaa garaagaraatu jira waan ta'eef qophii garaagaraa jira waan ta'eef hundumti keenya iyyuu akka obbolaattiidha kan waliin kabajnu waan ta'eef qofummaan ammas mara kan nutti dhaga'amu jechuudha gaafa ayyaana.